Singa Maal bade akkatti dubbise. dubbisi. Ayya siifin dubbisa. Gara takka ndaytu asuma miidhamuu deemta. Dubbisi. Sadii hanga afurii dubbisi. Waan isaanitti nin dubbisayyee. Waan isaan akka jedhe Musee bakka iddoo Musee bu'anii waan isaan isinitti himan hundumaa godhaa jedhe. Godhaa jedhe godhinaa jedhe. Barsiisota isaaniiti waan ta'eef godhaadhe ogeetti fufi. Na dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos barattoota isaanii dubbachuu jiraamii dubbii tana. Dubbisi. Jedhi kaa gammachuu. Eeyyee dubbisiin jedheeman. Barsiisota isaatitti himee waan gartee barsiisonni seeraatii fi faarisoota isinitti himan hundumaa godhaa jedhe. Yes or no? Everything they taught you. Dubbisi. Okay. Niin dubbisa bar gar tokko anumaa fidee bar waan an fidadhee bar. Akka ifumaaf itti miidhamuu jirta. Anaa miti immoo. Garuu hojii isaanii duuka hin bu'inaa jedheemi. They are not, they are hypocrite. Hin dalagan waan barsiisan isaan waan jedhan kanatti hin dalagan ofii. Ni barsiisan malee. Yes. Injadu dubbisi. Okay. Naahimi Yesuus naahimi amma Dubbisi. Dubbisi. Isaan dubbisa dubbise. Dubbisi. Isaan dubbisa. Fariisonni hojii isaanii ajjeesuutti amanu. Okay. Waan fadhan ajjeesanii akka fadhan naa fidda. Jarri kuni eenyu isaan? Who are they? Dubbisa ammatti dubbisi. Fariisota barbaadde. Hojiin isaanii maali? Hojiin isaanii? Fariisota barsiisota barbaadde. Hojiin isaanii maali? Hojiin isaanii maali sin jedhe gurba? Hojiin isaanii maali sin jedhe suuta hasawi. Hojii isaanii hin beeku kun akka itti seera Musee barsiisa. Okay, naasii ma dhaggeeffadhu. Bakka Musee bu'anii barsiisanii miti isaan? Jedhi barsiisi. Dubbisi. Jedhi naan jedhi kan wangeelaatu jedha kunoo. Isaan mulaala akkasii barsiisonni seeraa fi faarisoota iddoo Musee bu'anii barsiisanii mi? Okay, dubbisi. Okay, naan jedhi ka jedhi ka. Isa dubbisaa hartaan ko. Okay, kun amma baajisu. Naan jedhi ka bakka Musee bu'anii barsiisan. Akkas jedha kunoo dubbisi. Okay, kanaafuu bakka Musee bu'anii seera barsiisanii miti. Yesuus Kiristoos waan isaan barsiisan hunda fudhadhaa jedhe moo hin fudhatinaa jedhe. Seerri Musee ajjeesedha. Aboo san siin jenne waa si gaafachuu jira. Waan isaan barsiisan hundumaa godhaa jedhe moo hin godhinaa jedhe Yesuus. Godhaadhe waan isaan barsiisan. Amen. Waan isaan barsiisan hundi samaa'in. Goobas hayyaa amma gara Museetti achi deemna achi dhaqa amma achi deebi'a. Thank you naa deebiste eebbifame. God bless you. Okay, waan siin jedhe Museedhatti Waaqayyoon dubbatee keessa deebii seera lakkoofsaa 30 takka irratti ijoollee dhiiraa hundaas ajjeesaa dubartoota warra dhiira waliin ciisanii beekanis ajjeesaa. Waraana keessatti malee kun seera Musee miti. Waraana keessatti dubbachaa jira Waaqayyo. Na dhaggeeffadhu ka quraanaa meeqanii dubbachaa jira. Waraana keessatti waraana keessatti dubbachaa jira malee. Seera warra Israa'eliif kenname. Na dhaggeeffadhu ka dura osoo dhaggeeffatin let me read sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadhu gubbaan interruptiin hin godhin. Na dhaggeeffadhu dura siifin dubbisa. Lola keessatti eenyutu Musee ajajee revenge yookaan maal eja jedhamu maal jedha akka afaan Oromootitti haaluu akka irraa kafalatan. Eenyutu ajaja kana waa Museetti kanne dura? Eeyya maali? Ajaja kana Waaqayyootu Musee dubbate moo Seexaanaatu dubbatee Musee ajaje akka gartee deemee warra ajaja malee seera miti gaa. Waan siin jedhe na dhaggeeffadhu. Okay, ammas maafin dubbisa. Taan akkuma reefu warra Faarisotaas fudhattees seera miti jedhu na dhaggeeffadhu. Waan jedhe Waaqayyo yommuu Museetti dubbate eenyu Musee dubbate akka warra miidiyaan kanarraa agartee dubbisi lakkoofsa 4 lakkoofsa 5 lakkoofsa 6 dubbisitti gurbaa niin dubbisamee reefus dubbisee maka taachittis qabamte waan jedhe niin dubbisa dubbisi doobma niin dubbisaa qooyi niin dubbisaa hin jarjarin dubbisiin sin baaftu dubbisuuf hin deemaa niin hundi warra waa dubbisu shubbisuu miti waan siin jedhe dubbisuu keessan maagarre mata dureen warra miidiyaan irratti ijaa baafachuu haluu revenge exactly yes waan jedhe warra kanarraa baafachuudhaaf Waaqayyo yommuu Museetti dubbatee ijaa Israa'eelootaa warra miidiyaan irratti ba'ii kan jedheen kun eenyu? Waaqayyooti dubbachaa jira bare. Eenyutu dubbachaa jira? Waaqayyooti Museetti dubbachaa jira. Goobas Waaqayyoon kun kami? Allah adamoo Waaqayyo kiristaanaati. Allah miti Waaqayyo kan kiristaanaati. Allah Waaqayyo maaltu maaltu. Goobas singa fadhe Waaqayyo kiristaanaati mi? Yes. Goobas Waaqayyoon kiristaana Yesuus immoo Yesuusii miti. Waaqayyo kiristaana hin taane Waaqayyo isa Waaqaaf lafa uumeedha. Ani jechuun keessan Waaqayyo wangeelaati moo kan quraanaati? Isa uumaa waan hundumaa uumeedha. Waaqayyo wangeelaati moo Waaqayyo quraanaati? Waaqayyoon hin qabdan quraanarraa sin Allah qabdu malee. Okay, Allah quraanaati moo Waaqayyo keessan Allahn quraana wangeela. Tokko tana jalaan baatu. Allahn quraana wangeela. Dhaggeeffadha jiran. Allahn quraana hin jiru. Waan siin jedhe. Okay, Yesuus immoo Allahadha.
Uumaa waan hundumaa waaqayyo Uumaan waa hundaa Yesuus immoo Yesuusii miti. Na unji. Eh? Na unji. Uumaadha malee. Waan sin jedhe Yesuus immoo Yesuusii miti. Yesuusidha uumaa waan hundumaa si Goobas Yesuusi. Yesuusii Musee dubbatee akka gartee nama fixanii dubartiis ajjeesanii ijoollees ajjeesanii dubartii dubrummaa kaayyatan Yesuustu ajajeemi. Fixammaan kee fixidhan immoo tan deebi'a. Fixi. No siin gaafadhe. No, Yesuus immoo Yesuusii miti. Fixi ani tan deebi'a. Garuma feetettu. Ay, fixiti. Maaliin fixa nyaata nyaachuu siin gaafa jira wangeelaan si gaafa. Nan gaafatini fixi. Yaada kee ibsan immoo dirqama kee deebistee bar. Yesuusii jedhe jedha keenya dhaggeeffadha. Yaada kee fixan immoo tan bufaan isa booda. Yaada kee. Akkinaan jedhe Yesuustu warra gartee Museetti dubbatee ijaa kalu Yesuus jaalalaa jedhan. Yesuus akka lubbuu namaa riveenji ijaa haluu akka irraa bahan joollee dhiiraa akka fixan dubartootaas akka fixan dubartii dubrummaa qabdu akka hambifatan Museedhaan akka isaan kaayyatan lola keessatti Musee ajajee gallakkise akkasimoo akkasii miti. Fixadhu ani immoo deebiin naasaa. Fixadhe kun amma jedhan feete asitti jedhe. Ela dhaggeeffadhaa nuyi akkatti amannu. Akkatti amantu akka wangeela. Afaan kun hin qabin kan naasaa. Afaan keessi qabu. Akka wangeela irra jiru dubbadhu. Yoo jecha tokko dabalte anan malleessu qaba. Jecha tokko. Beekatte mini maal sodaatte naasaa. Jecha tokko maal sodaadhe ana fidee sodaate nan ibsaa Yesuus sinaan jettee barka akkana godhe. Muutii godhadhu. Dubbii kee ittiin dabalin. Dubbii kee ittiin dabalin. Akkuma naan ittiin dabalin. Nan ibsaa muutii godhadhu taa'een sin jedhe. Maal ibsita? Waan asirra jiru qofa dubbadhu. Maali wajjati koyi? Hin wacne bar dhaggeeffadhu ammas waan qabu. Ani mo guddina ma maybe atiin irra guddaa ni guddaa umriin kee meeqa ID si garsiisa. ID si garsiisu 55 ammalee siif itti dabalu. Amen. 55 retire ta'uu deemta sun you retire. Angafa geeti waan ta'eef muutii godhe dhaggeeffadhu. Muutii maali maraataadha mana islaamaa dhuftee muutii godhe naan jetta nuti bara akka ganda keessaniiti mi'a deero akkanas teessifnee si hojjaa seena. Waan jedhe deem itti yoo dabalte ani sumaan qaba hin jiru waan hin jirre afaan keetiin hin beekamu. Okay amma asiin ibsaatiin hin jiran dubbatiin tarraabtiin hin godhin. Siin ibsaan waan asirra hin jirre siin ibsaatiin tarraabtiin hin godhin. You cannot add and tokkoffaa jalqaba kakuu haaraa keessatti mo'amte achas deebite. Kakuu moofaa keessatti seera Museen barsiisu sana. Kakuu moofaan amma walii gallee. Kakuu moofaa walii gallee hin kijibin. Kakuu moofaa keessaa utaalte kakuu haaraa keessatti fala dhabdee achas deebite. Okay waan si jedhu. Maaliif tarraabtiin gootatti qoy? Because kakuu waan ragaa dabare barsiisonni Faarisoota kakuu moofaa barsiisu turan. Maaliif tarraabtiin goota? Maaliif tarraabtiin goota? Waan duru walii galle irra hin deebin. Maaliif tarraabtiin gootaan sin jedheen? Waan walii gallee Yesuus Kiristoos dubbii isaanii hunda godhaa jedhee xumuritan deebi'an. Irra deebiin. Okay irraan si deebi'e. Barsiisonni dhaggeeffadhu irra deebitee waan dubbatu hin jiru. Ragaa si fidee Maatiyos 23 boqonnaa takka. Barsiisonni seeraa fi Faarisoota waan isaan barsiisan hunda kakuu haaraa barsiisan kakuu moofa barsiisan seera Musee kakuu haaraa asiin dura kakuu moofa barsiisanii waan isaan barsiisan hunda godha. Takka osoo hin dhiifnetti Yesuus jedhee eeyyee jettee achitti biraa kutte. Waan irra deebituuf hin jirtu. Boqonnaa kana qofa naa himi. Yesuus hinaan jettee Waaqayyoon uumaa waa hundaa Yesuus jettee Yesuusiin Musee dubbatee jettee Yesuusiitu dubartee Musee ajajee ijoollees fixaa dubartii dubrummaa qabdu qofa kaayedhaa jedheen kana qofa irraa dubbadhu. Na dhaggeeffatte yoo ta'e ammas ibsa barbaachisaa ta'e waa'ee Fariisotaa irrattis waa'ee barsiisotaa irrattis waa'ee boqonnaa 31 seera lakkoofsaa irratti waa'ee kakuu moofaaf kakuu haaraas nan ibsaati na dhaggeeffadhu hin jedhu. Kana qofa isaan haasoyne anaa boqonnaa anaaf fidate ati miti waan fidate feetaa sa'i malee. Okay na gaafatte mini immoo waan beekuraan si deebisa. Aangwaan si gaafadhe. Faarisoota si gaafan an kanaan si gaafadhe. Eenyutu akka taanaan si ibsa. Ani wanni seera maali seera lakkoofsaa. Namni 865 si taajjabaa jirani wees. Ijoollee islaamaati ijoolleen islaamaa nan taajjabu si Ijoolleen islaamaa kiristaanii nama 5 hojjaa jira. Dhaggeeffadhu waan siin jedhe seera lakkoofsaa 30 takka 17 18 si gaafadhe eenyu kan gartee lolatti ajajee haluu baafadhaa jedheen Yesuus immoo Yesuus isin jennaan Waaqayyoon kiyya Yesuus inaan jette uumaa waa hunda Allaahadhaa miti jette Waaqayyoo keeka wangeelaati ijoollee ajjeesa dubartii gartee dhiira hojii ciistees fixa gartee Ingiliffaa irratti immoo women children jedha women children daa'imman ijoollee dubartoota xixiqqoo gartee ofii keessaniif waan jechareef sanitti yourself keep for yourself ka jedhu san yourself jedhu san ofii keessaniif jedhu sana eenyutu gartee kana jedheen dubbii Waaqayyooti moo dubbii Yesuus moo Yesuus miti kanuma qofa ibsi kan wanni biraa sa'aa fixuuf hin jirtu.
Go ahead. لا أما سي أبو أنا رجع فتاة أن لا كوسة تقطع على تنسيب سمت لا كوسة قدر ربنا كان لا كوسة قدر ربنا نسيب سنكب يور أقول بنا يبسته وبنا سجله واقع يورت كابون سيب كاكوم مفهمين فريسوني إن إمي أجا كوني موسى وتون ثاني أجا واقع يدري ورانا رد كنّي فيدا موسى دا دري ورانا كيس جرو سمن إسرائيل فرد ميجا ورقة جرو واقع يكناف أكسان إجابة دبت سيرة كاكو هارا كون سيرة وتون ثاني أجا واقع يوتي سير واقع يو موسى كنا بوميون كون ننجو إسان سنة كيسات إيفين أجيسون شبوا كتايلا فكا كاكو موفا أرى كاكو هارا كيتي نجتا أجيسون نجتا نو دينا كيو جارو كاكو هارا كيسات دينا كيو جارو لين فريسون نور جدا مانكوني ورا برسيسا دوا كون جرا جداني ergamoonni jiruudhani hin amanne warra Kiristoosni ajjeesuudhaaf duukaa fiigaa turanidha. Barsiisonni warra jedhamu saaduqoota warra jedhamanidha. Isaan sun immoo warra du'aa ka'uun jedhaniiti barsiisa lamaan kun warra Israa'el keessatti ulfaataa warra turedha. Kan isaan barsiisan immoo ajjeesanii barsiisaa yoo jiru miti si jammara. Ulfina mataa isaanii akka isaan barbaadan macaanuu lafa dubbata. Kanaatiif dhimma kana fiddee kakuu haaraa ijoolletti dhuunfa sumaan dandeessu. Waliyyuu hin beeku. Okay. Dheeressu jirta waan jedhe Yesuus Kiristoos dubbii jara kanaa godhaa jedhee moo godhinaa jedhe boo dubbii isaan godhan ajjeesaa miti ko seera barsiisa na dhaggeeffadhu hojii isaanii action and what they teach is a different afaan Oromoo si gale barnootaa fi action isaanii hojiin isaanii wal adda waan siin jedhe Yesuus Kiristoos waan isaan barsiisan fudhadhaa raawwadhaa jedhe moo hin jenne kan isaan barsiisan seera musee barsiisan maleessa ajaja yookaan biyyoon faranjii deengada dhuftee afaan Oromoo irraan fadhiyootte waan siin jedhe afaan Oromoo sitti haasa'u jira jarri kuni bakka musee bu'anii barsiisanii dubbii isaanii hunda raawwadhaa jedhee moo hin jenne Yesuus. Iddoo isaan ajjeesaadhanii barsiisan tokko. An ajjeechaa si gaafachuutti hin jiru goobasii ajjeechaa si gaafan mee dhaggeeffadhu waan seelaa katabadhee jira jarri kuni barsiisu bakka musee bu'anii barsiisan moo bakka eenyu bu'anii barsiisan. Bakka musee bu'anii seera museen barreessite barsiisaa jiru. Thank you. Jarri kuni kakuu moofa barsiisan moo haaroo barsiisan. Seera musee kakuu seera musee barsiisaa jiru. Kakuu moofaadha moo kakuu haaroo seerri musee. Seera musee jechaan jedhama. Seerri musee kakuu haaraatu seerri musee keessatti barraa'e. Seerri musee kakuu haaroo keessa jira moo moofaa keessa jira. Kakuu moofaa keessa jira. Jara kana Yesuus Kiristoos jara kakuu moofaa kana seera musee barsiisaa kana fudhadhaa jedhee moo fudhatinaa jedhe. Kan itti elmi seera musee natti muu dandeessa? Goobasi kiyya sanis gaafii addaati. Waan siin jedhe barnoota isaan barsan hunduma waan isaan dubbatan ajjeechaa sin gaafanne ani goobasi kiyya an ajjeechaa sin gaafanne waan jedhe waan isaan si barsiisan fadhu ajjeechaa illee haa taatu Yesuus Kiristoos akkam jedhe waan isaan barsiisan hunda fudhadhaa jedhe moo fudhatinaa jedhe. Akka gootu isuma mana laattee ana kan godhu miti waan siin jedhe gabaabsi naa dubbisa achi keessaa deebii argata. Ani naa gabaabsi waan siin jedhe si dubbisu. Goobasi lakkoofsa jaan si dubbisa deebisaa jiru. Ani kan nama kanatti hojii makiinaa oftuu miti konkolaataan waan siin jedhe Yesuus Kiristoos waan isaan barsiisan hundumaa dhugoomsaa fudhadhaa godhaa jedhee moo hin jenne. Egaa dhaggeeffachaa jirtu waan ta'uuf hiikeetu waa dhagaasa egaati. Mutiin qaba. Nagaan akkasuma. Ayyee goobasi nageetti deema. Baaba gataa ustaazi insaalfataa silama caafatti. Sare antaasiiti anti. Maali akkanumatti guyyuu sa'a gubu kijibduu pheente akkanatti kijiban jiran akkana rakkattiifuma dhugoomsee saaduqoota ajjeechaa illee osoo barsiisanii fudhadhaa jedhe Yesuus waan isaan barsiisan ofiin ajjeesan malee ajjeesa Museen lola barsiisu tureemi lola duula ajjeesu akkanaan jedhe malaa waan hin jalaa katabadde ajaja Waaqayyoon Museedhaaf kenne jedhe dirree lolaa keessatti akka ajjeesan Waaqayyoon Yesuus dhaggeeffadha ka ijoollees dirree lolaa keessatti ijoollees dubartii dhiira hojii ciistee ajjeesanii dirree lolaa keessatti dubartii dubrummaa qabdu fudhatan Yesuustu ajajee jechuudha. Akkana akkas jedhee bara laayina ofeetiin goolii isa galche. Anta akkatuma saniifoon isa deemamu Yesuus immoo Allah miti naan argine Yesuus naan jedhe uumaa Waaqayyo jedhe uumaan waa hundaa sana Yesuus jedhanii malee miti kan Musee dubbate Yesuus miti dhiira ajjeesa dubartii dubrummaa hin qabne ajjeesa taa qabdu san ofii kaayyadhaa kan jedheen Yesuus. Yesuus akkas namni kanarratti haasa'u yoo jiraatu. Ustaazi amma yeroo sana akka yeroo kana wanti hundumtuu waan mijateedha miti dubartii durbummaa hin qabne kan dhiira wajjin ciiftee beektu akkamitti beekuu tokko. Saniif hin deema kana ersila. Dubartii ammas
Dubara yookaan immoo ijoollee dhiiraa wajjin hin ciifne akkamitti beeku? Na jala taa'ee dhaggeeffachuu isaan deema didu sa'a gubu qaba. Because bakka maanootti tuqan hin geessa oofee intala takka ta durummaa qabduuf hin qabne Museen waraanni akkamitti beeka? Hojii rafee qaama saalaa hojii ciisee ilaalamoo ufunfatee ilaalamoo sareetti fidee sareen himtiif moo afura qulqulluu dhufeetti hima. Sareen ni beekti deema. Maal beekaree nafooni. Nafoon. Taaf godhee ilaala karaa biraa hin jiru warra akkasii akkamiin beekan sila. Ijoolleen kiristaanaatu hin saalfatte bakka tana akkamitti namni beeka. Afarsa waalaikum salaam. Ani jalqabumaa asirratti yaadni kun asirratti maaltu na dhibee bakkattoon itti ilaalanii iyyuu miti bakkattoon lolaati. Namni kaka ganda tokko marsa guyyuma san dhayitee intala takka duruma qabdi hin qabdu akkam beekta. Durummaa qabduuf ta durummaa hin qabne ilaala duuba lola jiranii gisee sana. Bar argitan waan jedhee bar lola keessatti falijuu qaatil maarree rabbiin ajaja lola keenya ajjecha fudhatan. Ajjecha asii tana duula keessaa san waraana keessaa ajaja waaqayyoon gartee Musaadhaaf seera kanneen jedhee bar. Waaqayyoon ajaja kanneen hin ajjeesin jedha abboomii keessatti waaqayyoon arra dhufee Yesuus kan kakuma moofaa keessatti namaa kanneen arra dhufee gartee yaada isaa jijjiire. Bara mallas nama fixuu ture arra gartee mootummaa biraa ta'e jechuun Yesuus. Oggusa qotiloonni hoomee qotiloonni hoolonni harroonni hoolola seente gisee san maaliif duuti jarri? San Saamu'eel ta biraati yoo san ta ajaa'ibaa tanaa jira. Warra durummaa tanaan bifadhaa jedhu ofii keessaniif. Haa jedhu jedhanii bar keep yourself. Aboo this one take barsiisa take karaa hedduu fasan fudhadhu jechuun I give you this cup this cup tana si kanne keep for yourself. Keep yourself haa jedhu ofii keetii jechuudha. Ajaja nama tokkotti damiirri gartee Museetti deebi'a. Museedhaan kaa jedhu jedhan intala durummaa qabdu. Asirratti immoo wanni irraa barre ustaazii. Asirratti wanni irraa barre Yesuus gurbaanii fi ati wanni waliin jettan amma Waaqayyo Allah hadama Waaqayyo kiristaanaati nama Waaqayyo kiristaanaati Yesuus isa uumaa dachiif samii uumee je okay Yesuus Museetti dubbatee amma dubartoota dhiiraa wajjin ciisanii beekanis gata ajjeesa dhiirallee kan dhalaa wajjin gata ajjeesa dubartoota ammoo tan amma dura dhiiraa wajjin ciisteen beene Museedhaan hambifadhuu jeen amma Yesuusiitu Museedhaan akkas jeen. Eka. Akkasa deebar akkasa kan. Lolaa hunda hin akaatu dubrummaa laaluudha. Akkasa kan gabayaa dubrummaa bitaa guurrachuu keessaa filannoodha. Badhaadhi.